الشمار كفوني كوجمتو تبجل تمتو تردفتو تصوفي سكرو كم نجا قبضو جرجرتو بجراتني النجا كوتي الحمد لله إيجا فيديو لايك شير قشران إيجا سبسكرايب قدا وانا سبسكرايب إذا عملتو سبسكرايب إذا تقعدي كتش كتش تقدا هما سنران الراتو سنين جتا فيديو إنجا فيديو تنابو أرسوفي فيديو شمران كينيا بيا عربا كيستيو كيني مو بينا ما كيستيو قادي قد أشاو قد أجاهو جساني دلو منيو كيني مواك أباني زراني في أبدي قدا وانو نوفتو شمران نجرو قالا شمران هندا كينيا وچو ما جتشو أول باقلتي وان أبدي نوفتو تقو فيديو لترى ديبرا دير فيدين زرايزيني مو لايك سبسكرايب gochuudhaafi yaada isinii dhiyeessurratti yaada koorratti yaada kennachuudhaan haa qophoofteena iddoo gaabdiin sinirraa qabasiniin jechaa gabbaleeyyan kiyyaa viidiyoo laayik godhaa yaada keessan immoo koomentii jalatti barreessaa koomentiin roozaatii fi kadiir hidhamaadha jettanii achitti waan tanaffasan dhabdanii ukkaamamaa jirtan asitti kota tanaffasaa please waan barbaadan xaafaan isiniifan dubbisaa jechuudha egaa maal jechuu barbaadeeti roozaanii fi kadiir roozaanii biyaans dhugaa dubbachuu fi haadha isaa fakkaatti yookiin immoo hamma haadha isaa geessi ani yoo haadha isaa wajjin akkaratti wal dhungataa minaamin jedhee dura yaadaatiin ture yeroon xiqqoo ture ilaalu haadha manaatiif abbaa manaatii jechuudha كيف حالكم يا بنات يا أولاد يا أخواني يا أخواتي أكم نجاك أبدوشن جرنا بجرتو بقول فودني ولد تجابسن جتشو إسين مالي فكرت ديم تاني كومنتي دا أمته قبضني إسين جتشو برادي دا مالي سين جتشو برادي بقول فودني روزان جالتة كدير لين جالتة روزاني جراتو أمريكاوي كديرو إيسيران سأمريكا كذا بيو بقول فودن جتشو لما نجرا أيو بالزنار الدنيا إيسي بربادة أفي منامن مالك أسيتي في فود أرام نام جتني أدوسا حبيبي بقى فودن إيسا بقى حاجة ربنا مجراجو سوين بيكانو إسني قاله حاجة ربنا مجراجو سوين بيكانو ولا تجابسن هما يريجو دا شمران كان جارسي قدان جتشو دا جارسي قدان شمران جتك إشوفوا دار maaliifi akka ilmootaatti guddisee wajjin jiraachuudha tokko jedha dhiirri immoo ijoolleen dhiirri xinqissaa naha qaariyaa cuffatan fakkaatu shamarree haadholii fuudhaara hiriyaa haadha ishaa fuudhaa jira jechuudha kuni maaliifi zamanuma jijjiirame yaa gaayis subscribing gootan usin yoo namni du'e subscribing nama gootan yoo namni du'e subscribe follow nama gootan yoo namni jiru yoo follow nama gootan yoo namni akkana hiriyaa isaatti heerume akkasuma moo muriin si 24 inni muriin isaa 30 ta'e wal fuudhanii dhufanii in laaltan viidiyoo jira sharing gootan yoo jarri immoo akkanatti ta'anii dhufanii share gootu subscribe gootu jechuudha ana kanaaf ana subscribe na godha أنا سبسكرايب ناقودا إسين وري أو جولين كي يجودا كيساونا مبرا أجابدني ada dai sahi ada dai one family hunda satati ada salle ha dai salle boleti sanga falle akawi salle wa meketene gurbana maka kajirtan jechuda guys waan hunda taatu yoni manyan jechuda baanaataatu tatakalu jedha jechuda mataa keessaniin abadha jedha jechuda of course da isni gale akka jiraale maal jedheni baguu litti cabsatan jedhen laana barate guys waa baradha waa barannu nama hamleen cabsina booni jechuudha otoo nyaattanu otoo joosiidha otoo kommentiidhaan an wallahi kommentii seero viral dubbisu jechuudha facebook jalatti tiktok balaan ilaalu garuu facebook yeroon ilaalu kan jechuudha maal jedhuun keessaa jarri dhiiraa fa'i silaaleetanii fuudha jibbee jedhuun dhugaa rabbii dubbachuudhaaf joosiin kan isii fuudhee wajjiniin jiraataa kan isiin jarri qaama qullaa wajjiniin bulaaran jiran yooti mina maaltu dhib bakka kuni social media irra fidan postatuun zamanuma fide isinii galee waan zamanni fide immoo isinis akkuma jarri dhufanitti keessummeessaa kana family cabsana adatu ka terozan kun amma akka isin amili cabsatan waa tokko of goote boru gabbu hin olu jechuudha isinii galee waa dubbachuun keessa hin olu baga walitti cabsanii baga wal ungatanii baga wal fuutanii horaa bulaa deemana dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ilmo waliillee daha rabbi siifaa kennu akka shari'aattillee akka islaamaattillee jechuudha ergama rabbii rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam maaltaani isaanii umuriin isaanii 25 ti kadijaa umurii 40 fuudhan jechuudha isinii galee shari'a islaamaa keessa waan majru waan kadiri roza irratti bayamiti jechuudha inni isin akka okee fuute haadha kee fuute riyaada daa kee di fuute obboleetti kee hangafanga fuute maal direeshu jettanii qabaatartanii guys ajjatti commenti barbaadan barreessaan isiniif anin dubbisaa irratti astaayitii isiniif anin kennaa jechuudha kanaafi hamlee wal cabsuurra dhiisuutu itti gootaniif gaariidha jechuudha maaliif jennaani
waan tokko tuusin hin beekniin barreessitan kana boru qubee tokko isin irraa gaafatamuudhaaf ta'in jechuudha. Kanaaf hamilee wal cabsuurraa isidhaallee akka yoonii manyaa kanaa wal jaalanaan jedhe walitti cabsaa jedhe isinii galee Roozaan ilaalaa meesi jammar jarumtu nu baalukaadha biifti aftaamiidha jaranuyyuu mee kun mana jara Kadiir jechuudha. Kadiir yeroo isii fuuchuudha dhaqu kun akkanatti miisidhaan ajjabame gibbii jiraata malkataa gaayis gibbii jira laalala gibbii jira. Gibbiiruma jira walaaltaniyyuu kanatti namarraa beekama jechuudha. Nama isiirraa yookiin immoo duniyaa isii maallaqa ishiitiif jecha duuka deeme hin fakkaatu. Jaalalli nama qabnaan immoo jaalalli immoo jaarsa jaartiin jettuu dulle mukarraa nama qabuun isaanii malaa kanniisarraa maa eenyurraan ta'e abbaate nama qaba jechuudha. Namni tokko wal jaalate erga walitti heerume isiin fokkiftuu taate inni fokkisaa ta'e kan wal jiraachisaa jiru kan wajjin jiraataa jiru jara waan ta'eefu nuti jireenya namaa keessattuu gallee nama baxabbaxuu baannee baay'ee gaariidha. Namni baay'ee maal jedhee koomentii godha shamarran keenya abdiin murannu jedha jechuudha. Abdiin murannu maaliif jennaani rahmata rabbii irraa abdiin muratamu namni abdii muratu nama du'e qofa jechuudha. Nuti immoo hin duune lubbuudhaan arga jiraanne abdii murachuu hin qabnu rabbi irraa abdii qabna. Warra bultii hin qabne hunda keessanii bultii gaa rabbi isiniif haa kennu. Garuu bultii namaa keessa galtanii nama narrabsinaa koomentiin taaneen barreessinaa amma jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf Roozaaniif Kadiir koomentii jara cufuu jaraatti baay'ee tokko hin gammadeen baay'ee tokko jechuudha. Waan namni barreessu kana yeroo lalanii hamileen jara cabuu danda'a. Gurbaattillee waatti dhagaamaa dhufuu ni mala. Maannoo Joosiif Boonii jalatti tu barreessanoo tu xaaftanoo jechuudha. Joosiin jechuudha. Isinii galee irra caalan doom Booniitu koomentii namaatiin jireenyi tadhaa jettusaa Joositti jireenya tadhaa iyyuu waan inni wajjin bulaaru isin immoo viidiyoo silaaluu qofaan isin cufe. Abitaamiin isin biddeenya nyaatanu dhibbarraa gara 50 gadi siqeennaan inni immoo waan astaayitii namni si'aaf kennu laalaa dhaqee jechuudha wal jibbisiisuun jiraani mala. Kanaaf jireenya namaa keessaa baanee jireenya keenya qofa haa jiraannu nuti boru waan irra geenyu hin beeknu keessaayyuu immoo warri bultiin ijaarratanii waan hin taane dubbachuun inumaan barbaachisu laannahu nama itti heerumtanuu fi nama isin fuutanu hin beektanuu jechuudha. Jarri kun lamaanii dhugaa dubbachuudhaaf Kadiir ilmoo isii fakkaata garuu immoo inan kabaatti gaayis akka daa'imaatti akka killeetti akka hanqaaquutti yoo lafa bu'een cabaayedha jechuudha. Shururuu jettee guddisaatti ammoo namni yeroo ammaa kana raahaa barbaada. Jireenyi xiyyi godheera idmee isaati hundatti jiree duniyaa duuka maallaqa duuka xiyyi jedhee jira waan ta'eef raahaa argachuu gubachuu hin fedhu gaayis. Beebii koo ittiin laalala isin beebii koo ittiin maamaa koo jedhaan maamaanii jedhaan laalala maamaanii ummaatiyyaa jedhaara. Wayne balaachoo. Nanti komentii barreessaa sagaleen garumatti dhaggeeffadhaati ansini dubbisaa isiniin jedheeraan. Inna kanaafi maamaanii jedhaanii jechuudha akkanatti funuunfamanii dhiirri qanani'anii rahaadhaan yeroo gabbaatti eessaragaatti yeroo ol galte eessarbaatti akkana jedhamu fedhaan jiranu jarri fedhaan jiranu sammuu jira rahaa godhanii jiraachuu fedhu waan ta'eef kanaafiyyuu fuudhe jechuudha. Walumaa galatti akkan taradda'itti akkan faametti akkasii viidiyoo kan like subscribe godha. Please subscribe naaf godha guys. Wallahi duraan YouTube 5,000 subscribe kuma shanna guutee akkasuma immoo YouTube kee monetize naaf guutee ture garuu akka caraatee na jalaa gubatee hundumaaf iyyuu khayriidhumaa fi kan ammoo na guddisaa adiraa keessan otoon biyya galuu yaadaan jira inshallah rabbi jedhee otoon biyyan galanii na adiraa subscribe kuma naaf gahaa viidiyoo naaf ilaalaa like naaf godha gaafa subscribe naaf guddatee dhugaa rabbi anilee viidiyoodhaan bahee hojjedhe jechuudha. Viidiyoo babbareedaa akkan hojjedhe simbiraan qoonni sabdiin qaba garuu hammaaf immoo subscribe hin qabu namni naaf daawwatullee baay'ee waan hin jirreefi video bahee hojjetaa hin jiru jechuudha. Kanaafi jabeessaa harka keessa yoo subscribe godhee homaanti isin irraa irratti hin jiru waan hin taane fidee irratti gadhiisee qalbii isin hin cabsan immoo inshallah waan amma babbareedaa hojjennee wajjiniin bohaarraa. Kanaafi hamma jirtanitti erga silkii baadhattanii silkii ofii keessaniin birrii bitatan birriidhaan bittanii waan hin taane wanjala ofirratti hin barreessisina. Kanaafuu jarri kun jireenya jiraa jiraatanuu isinis jireenya keessan jiraadhaa nuufis bultii gaarii rabbi nuuf buusu jedha du'aa kadhadhaa malee. Jarri kun akkasii Boris postii nama iftaani postii nama hammas tokko akkaawuntii haaraa banatee dhufe uuma tokko fidee postii godha isin isuma jira deemtanii follow godhaan waliin naannaa jireenya keessan jiraadha. YouTube banadhaaf subscribe walii haa goonu live gallee sa'aatii waliif haa guunnu kana akkatti wal jijjiiruu nuti mari'anne jechuudha. Silaa duniyaan nu bira qaata darbitee nama bira geesse jechuudha. Sidii galee amma akkanatti duniyaadhaa jennee gola arabaa keessatti nu butunnu ture. Kanaafi wajjajjabaa
jabaadha walaa jabeessinu isiniin jecha umriinaaf dheeradha jiraadha galgala gaarii isiniif ta'u isiniin jecha please like godha subscribe godha yaada keessan comment irratti barreessaa bye